Viidiyoo giraafiksii diizaayinii wal qabatu yeroo yuutuubii koo irratti gadhiisuu baay'een keessanii gaaffii wal fakkaataa koomentii jalatti naa barreessaa jirtu jechuudha. So har'ammoo gaaffii keessan kanaa fi deebiin isinii qabadee dhufe jechuudha. Innis immoo aappiiwwan kanneen lamaan Pixellaappidhaa fi Footooruumii irratti hundaa'uudhaan isiniif qabadeen dhufe. Kanaafiyyuu aga xumuraatiin hordofaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoo kana hordofaa jirtu ta'e bilbila keessa irraa aappiiwwan kana lameen qabaachuu qabdu jechuudha. Hin qabda yoo ta'es immoo viidiyoo kana erga daawwattanii booddee buufattanii hordofuu ni dandeessu. Liinkii aappiiwwan kana lameenii diskiripshin boksii jala isiniif kaa'een jira waan ta'eef gaaffii keessanii fi gaaffii sadiif jechuudha. Deebii qubsaan isinii qabadee dhufe akkasiin lammaffaarra deebitanii gaafanneti jechuudha. Kanaafiyyuu aga xumuraatti viidiyoo kana hordofuudhaan gaaffii keessan deebisaa baraan isiniin jedha. So chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Sabskiraayib yoo gootanii isin hin miidhuu viidiyoon kana fakkaatu yeroo hojjedhutti immoo dursee isin bira akka ga'uu fi mallattoo oolirra godhadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik godhaa. Yaada keessan gaaffii barbaadan immoo koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Gara viidiyootti. Okay, gaaffii keessan inni tokkoffaanii baakgiraawundii suuraa keenyaa akkamittiin riimuuf godhannaa kan jedhudha. Baakgiraawundii kee riimuuf godhachuu karaa lama fayyadamuu dandeenya. Pixellaappiidhaanis Footooruumiidhaanis jechuudha. So Footooruumiidhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Amma Footooruumii keessanii seennaa. Footooruumii keessanii jalqaba garuu daataa irraa qabaachuu qabna yookaan bakka niitoorkii jiraachuu qabna jechuudha. Niitoorkiidhaan hojjeta onlaayiniidha. So haala kanaan nu bidaa abdeetii yoon isin gaafate abdeetiin godhina. So erga kana keessa seennee booda fuulli isaa kana fakkaate jechuudha. So nuti baakgiraawundii kee riimuuf gochuu barbaadne waan ta'eef tiraanispaarenti kan jedhu kana ni filanne jechuudha. Erga seennee booddee suuraa baakgiraawundii isaa riimuuf godhachuu barbaadne ni filanne jechuudha. Fakkeenyaaf kanan filadhanii haala kanaanii qulqulleessaa jira. So kanaa booda qulqulleessa jira jechuudha. Qulqulleessa jira haala kanaan nu fidee baakgiraawundii isaa riimuuf ta'ee jira jechuudha. Kana booda gara barbaannetti bunnee xiqqoo asirratti hidhiitii goggoochuu dandeenya. Olis buutuu dandeenya. Seenterii isaa innee erga mijeeffannee booda maal goona mallattoo sheerii kana ni tunna jechuudha. Mallattoo sheeriitti ni tunna. Mallattootti kana gaafa tunnu ofii isaatiin seevii ta'aa jira jechuudha. Waaw! Seevii ta'ee jira jechuudha. Kana booda maal goona dangoone jalaa ni baanaa jechuudha. Tooftaan ittiin baakgiraawundii keenya riimuuvii goonu inni kun isa tokkodha jechuudha. Inni kan biraa immoo Pixellaappii fayyadamuudhaan akkamittiin baakgiraawundii keenya riimuuvii akka goonudha jechuudha. Baay'een keessan kana gaafataa turtanii. So kana gochuudhaaf immoo Pixellaappii keenya keessa ni seenne jechuudha. Erga Pixellaappii keenya keessa seennee booddee bakka mallattoo iddoo kana tokkodhaan akkuma baay'een keessan beektani suuraa ni filanna jechuudha. Suuraa ni filanna. Suuraa baakgiraawundii isaa riimuuvii gochuu barbaanne ni filanna. Fakkeenyaaf isa baakgiraawundii isaa riimuuvii hin taane kanan filadhe jechuudha. Gaafan filadhu haala kanaan dhufee jira jechuudha. Baakgiraawundii isaa gurraachadha. So kanaaf baakgiraawundii kana balleessuudhaaf tooftaa lama fayyadamuu dandeenya. Baakgiraawundii kana balleessuudhaaf tooftaa lama fayyadamuu dandeenya Pixellaappiidhaan jechuudha. Innis gara gadii kana dhufuudhaan gara gadii kana mallattootti kana tunnee booddee objektii keenya tunnee karaa lamaadha. Innis irrees kan jedhu bakka kanaa kan jiruu fi irrees kalar kan jedhudha jechuudha. Kanneen lamaan walitti fiduudhaan bakka tokkotti fayyadamuudhaan baakgiraawundii keenya riimuuf gochuu dandeenya ooflaayinii jechuudha. Otuu daataa nu barbaachisin akka Footooruumii daataa nu barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf irrees kalar kan jedhu kana keessa nan seena jechuudha. Irrees kalar jechuun kalarii barbaannu hambisnee kalarii hin barbaanne balleessuudhaaf nu gargaara. Fakkeenyaaf kalarii gurraacha balleessuu yoo barbaanne kalarii gurraacha irra keenye balleessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa irratti kennoo kennee ineebil ni goona. Gaafa ineebil goonu mallattoo qalamaa irsaasii fakkaatu kana tuqnaa jechuudha. Erga tuqnee booddee kalarii balleessuu barbaanne irra geessina. Fakkeenyaaf kalarii barbaanne irra geessina. Kalarii sana ofirratti fidaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf gurraachaan balleessuu barbaade. So gurraachi gaafa baduu kalarii objektii keenyaas fudhatee bade jechuudha. Maaliif gurraacha ka'e tiishartiin suuraa keenyaa jechuudha. So kanaaf haala kanaan fidee jira. Maal goona toleeraansii isaa 0 gaafa goonu garuu gurraacha kan ta'e kan nuti irra keenya sana baay'ee gurraacha kan ta'e caalaatti hin badee jechuudha. Badee maal ta'e bukkeetti hafee jira xiyyoo seerratti jechuudha. So kanaan booddee maal ta'eera zigzaagii ta'eera. Kanaafuu maal goona ammas daballee balleessuudhaaf tekstii keessa deemnee tekstii yookiin objektiis waan tokko ta'uu danda'a jala gashina jechuudha. Akka inni mul'anne goona. Kanaa booddee mallattootti gara olii kana jirtu kana xunnee erga kana xunnee booddee gara gadii kana raayit feksii ishee kana jechuudha ni xunna jechuudha. Xunnee maal goona niw tekstii kan jedhu sama dhoksinee fi objektii keenya lachuu isaatti raayitii goonaa jechuudha. Erga raayitii goonee booda gadi dhufnee mallattootti ishee kana argaa jirtu yaada mul'ata. Ishee kana tuquudhaan okee goonaa jechuudha. Okee gaafa jennu maal ta'e tokko ta'e jechuudha. Tokko gaafa ta'u giruuppii ta'ee jira jechuudha. Amma giruuppii ta'ee jira.
fakkeenyaaf giruuppii ta'ee jira kuni ammayyuu xiyyoo ishee irratti cina ishee irratti hafee jira jechuudha. Kun akkuma isin argitanii gurraachi irratti hafee jira. Kana balleessuudhaaf immoo maal fayyadamna? Amma irreessa kalarii fayyadamne amma immoo gara gadii kana seenuudhaan irreessi jettu kana keessa ni seenna jechuudha. Ishee kana fayyadamna. Irreessi kana fayyadamnee asii harka keenyaanii rimuuf goona jechuudha irraa. Fakkeenyaaf ishee kana saayizii xiqqoo asiin guddisna jechuudha. Bakka kanaanii saayizii ishee kana ni guddisna. Akkasumas illee gara gadii kana bakka qabannaa ofii keenya quba keenyatti buusnuu fi bakka inni rimuuf godhu adda adda walirraa fageessuudhaaf ishee kana gara dhumaatti bunnaa jechuudha. Ishee kana gara dhumaatti maaliif bakki nuti qabannu bakka kana, bakki balleessu immoo bakka kanaadha jechuudha. Soo kana booda maal goona amma bakka kanaa jechuudha rimuuf irraa ni goona jechuudha. Ishee gurraacha sana eeggannoodhaan irraa kaasnaa jechuudha. Eeggannoodhaan irraa kaasnaa. Soo anis numatti agarsiisuu waan ta'eef baay'ee turan turu. Soo kunis bifa bareedaa ta'een rimuuf nu gochuu ni danda'a jechuudha. Keessumaa namoota reefuu gara giraafiksii dhufaa jirtanii fi namoota niitoorkii hin qabnee fi kana fayyadamne jechuudha. Yoo guddisuu barbaanne immoo mallattootti kanatti buunee guddisnee akka inni balleessuu nu mijatutti irraa immoo kaasan deebinee jechuudha. Soo kanaan booda akka inni balleessuu nu ta'utti haala kanaan irraa kaasna jechuudha. Isa gurraacha sana qabsannee suuta jennee irraa kaasnaa jechuudha. Irraa kaasna. Ammas kana tokkodhaan gara barbaannetti buunee ammas deebinee itti buuqaan malee ittiin buutan taanaanii siin jala dhaabatee jechuudha. So amma kun immoo shaadoo xiqqoo akka qabaatutti bakki inni mure suni wal qixxaatee akka inni murame hin qaamne yookiin hin baramnetti bifa shaadoodhaan akka inni badutti mallattootti ishee kana as butuu qabna jechuudha. So haaluma kanaan irraa kaasnaa jechuudha. Okay, amma kana booda raayitii goona. Amma maal ta'ee jira jechuudha. Baakgiraawundii keenya rimuuf ta'e objektiin keenya qofaatti bahee jira jechuudha. Baay'ee bareedee jira. Kana booda bakka barbaanne geessinee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bakka barbaanne geessinee fayyadamuu dandeenya. Kanumadha jechuudha. So filannoon inni lammaffaan immoo kanadha jechuudha. Gabaabumatti piksillaappii fayyadamuudhaan akkasittiin baakgiraawundii keenya rimuuf ni goona jechuudha. Yoo barbaanne baakgiraawundii biraa gashuu barbaanne bakka kana tokkodhaan kalarii keessa seennee kalarii barbaanne gashuu dandeenya. Fakkeenyaaf maal ta'ee jira jechuudha. Baakgiraawundii keenya rimuuf ta'e haala kanaan bareedee jira jechuudha. Tooftaan inni lammaffaan baakgiraawundii keenyatti rimuufii goonu kanadha jechuudha. Gaaffii lammaffaa isin na gaafattan immoo piksillaappii fayyadamuudhaan akkamittiin shaadoo uumuu dandeenya jettanii piksillaappii keessaa akkuma kanaan gaafa jalqaba seennu barreeffama kan nuuf fida dileetii goonan barbaachisu waan ta'eef jechuudha. So amma shaadoo uumuudhaan maal goona gara mallattoo iddoo gara olii kanatti jiru tuquudhaan sheeppi kan jedhu ni filanne jechuudha. Sheeppi kan jedhu keessa ni seenna. Haala kanaan sheeppi kan jedhu nuuf fida raayitii mallattoo raayitii osoo hin tuqin gara gadii kana iskiloor gochuudhaan maal filanna giraadiyenti kan jedhu filanna jechuudha. Bakka lama jira. Isa gara olii jiru jechuudha. Inni gadi kan istirookiidha waan ta'eef. So kalar kan jedhu kana gadi giraadiyenti kan jedhu ni jira. Isa diimeessine jechuudha. Bakka diimaa sana gajjallaa kan jiru kana itti ni buune jechuudha. So gaafa kun diimatee jira. Haala kanaan nuuf fide jechuudha. So amma nuti shaadoo uumuu barbaanne waan ta'eef maal goona mallattoo ida'uu kana tuqnaa jechuudha. So waan biraatti hin bu'ini warra kanatti hin buunu mallattoo ida'uu kana ni tunna jechuudha. Mallattoo ida'uu kana gaafa tunnu haala kanaan nuuf fidee jira. So amma nu shaadoo uumuu barbaanne waan ta'eef maal goona kuni shaadoo miti amma. So bakka adii garagaranaa kana al takkaaf ni tunna. Erga tuqnee booddee as deebinee mallattoo kalarii kana ni tunna jechuudha. Kana booda gara gidduu kan jiru kana gara harka mirkaatachi bunna. Kan ammoo gara tiraansipaarentii yookiin gara vaakiumii isa bakka duwwaa isaatti jechuudha as bunna. Kana booda maal goona okee ni jenna jechuudha. Okee ni jenna. Erga okee jennee booddee amma maal goona mallattoo gara garanaatiin jiru kana ni tunne jechuudha. Gaafa tunnu bifa kanaan nuu fide. Kana booda erga isa tunnee booddee mallattoo kalarii tuqna jechuudha ammas. Mallattoo kalarii tuqna. Kana booda kalarii kana ni gurraachessina. Okay, isa gara gadii kana ammoo itti bunna. Kanaan booda okay ni goona shaadoo ta'ee jira jechuudha. Waaw, amma shaadoo ta'ee jira. Amma yuutuu raayitiin godhin maal goona xiqqoo hin bunna jechuudha. Moggaa irratti akkas bunna. Kana booda maal goona raayitii ni goona jechuudha. Raayitii ni goona. Raayitii ni goona. Kana booda haala kanaan bubbutuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan bubbunnee shaadoon uumamee jira jechuudha.
Gabaabumatti Pixel Lab fayyadamuudhaan shaadoo uumuun haala kanaan jechuudha. Natus karaa kana duwwaa isin agarsiisan malee kallattii barbaadaniin shaadoo uumuu ni dandeessu jechuudha. Okay. Gaaffii keessan isa kan biraatti gaafa darbu immoo gaaffii keessa sadaffaatti gaafa darbu immoo akkamittiin Pixel Lab keenyatti foontii ofii keenyaa buufanne daawunlood godhannee akkamittiin aaddii goonaa jettee na gaafattan. So kana gochuudhaaf egaa Pixel Lab keenya keessaa ni seenna jechuudha. Pixel Lab keenya keessa gaafa seennu yeroo jalqaba seennu barreeffama kana fakkaatu nuuf fida jechuudha. Barreeffama kana fakkaatu nuuf fida. So barreeffama new text jedhu sana al takkaa tokkodhaan gara gadii kana mallattoo qubee sana ni xunne jechuudha. Erga xunnee booddee gara gadii kana dabarsuudhaan foonti kan jedhu ni barbaanna jechuudha. Foonti kan jedhu ni barbaanna. Foontiin egaa as jala foontis kan jedhu kan jala foonti kan appilikeeshiniin kun qabu jira jechuudha. Baay'een bareedu akkasumas illee baay'inaan itti fayyadamnu. My font kan jedhu jala immoo ofii keenyaan aaddii kan itti goonuudha jechuudha. Itti kan fi'annu foontii babbareedaa jechuudha. So kan keessan egaa as jalatti aaddii gochuudhaa fi isin didee jira jechuudha. Isin didee jira. Fakkeenyaaf bakka kanaa jechuudha. Bakka kanaa maal jedhan keessanii no relatable font is found. To add your custom fonts, please them in one of following direction. Okay, kanaaf nuti maal goona keessaa ba'uudhaani gara faayila bilbila keenya irra jiru ni deemna faayil manaajerii jechuudha. So deemuudhaani storage galatti jechuudha internal storage galatti fooldera tokko uumnaa jechuudha. Fooldera tokko uumnaa fakkeenyaaf mallattoo ishee kana tokkoodhaani akkaataa fooldera uumtan beektuudha yaada tokkoodhaani fooldera uumna fooldera isaa irratti immoo font inni barreessina font inni barreessina jechuudha. So kanaan booddee maal goona create folder ni jenna jechuudha. Create folder ni jenna. Kana booddee maal goona foontii buufannee jiru sana daawunloodii godhannee jiru daawunloodii jala buufannee kan jiru jechuudha. Gara sanatti muuvii goona yookaan immoo koppii ni goona jechuudha. Daawunloodii kan godhanne fakkeenyaaf lafa daawunloodii godhanne sanaa jechuudha. Annee ni buufanne jechuudha. Fakkeenyaaf yoo Telegram irraa buufatan ta'e Telegram jala galcha jechuudha. Telegram jala maal jala galcha? Telegram file kan jedhu jala galcha jechuudha. Hanqisaan immoo iddoo biraa ta'uu danda'a. Websaayitii irraa buufata yoo ta'e websaayitii jala galchuu danda'a. Kanaaf as keessa maaliin barra akka foontii immoo jechuudha. Dhumi isaa TTF dha jechuudha. .TTF fi OTF dha jechuudha. So kanaan booddee warreettan kana maalan godha gara sanattanii muuviin godha yookaan immoo koppiin godha jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo kana tokkodhaani. Muuvii yookaan fakkeenyaaf koppiin godhaa dalleetu baduu kan baduu hin barbaanne jala waan ta'eef intarnaanii nan filadhe jechuudha. Iddoo itti fooldara uumedha waan hin ta'eef dhaqee maal jalan gashaa foonti kan jedhu jala nan gashaa jechuudha. So kanaan booddee maalan godha koppii irra nan godha jechuudha. Kana booda maal ta'eera koppii ta'ee jira jechuudha. Gara maalitti hin deebi'a? Gara Pixel Lab kootiin hin deebi'a. Ergan gara Pixel Lab kootii deebi'e booddee ammayyuu asii maal dheeraa no relatable font found jedheera. Kanaaf iyyuu maalan godhanii kunoo mallattootti lama jira miti ishee keessa ishee gara dhumaa jirtu kana jechuudha. Ishee nan tuqa jechuudha. Ergan tuqee booddee font kan jedhu isan sila bakka sila uumeen dhaqee barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf font kan jedhu nan barbaada. Okay, kunoodha jechuudha font kan jedhu. Font kana kan jedhu kana nan filadha. Okay, maal ture sadansaa foontiin sila asitti koppii godhee as jala jira jechuudha. Kana booda maalan godha aaddii director kan jedhu nan filadha jechuudha. Waaw. Amma maal ta'e jira jechuudha. Kunoo sadansaayyuu as jalatti aaddii naaf ta'ee jira jechuudha. Gabaabumatti namooti isin didee yoo jiraate haala kanaan sirreeffadha jechuudha. Amma haala kanaan sirratee jira jechuudha. Barnoota keenya irraa kana fakkaata akkasuma baay'ee irraa baratan abdii guddaan qaba. Ammallee gaaffii kan biraa yoo qabaattanii na gaafadhaa koomentii gaditti jedha. Namooti laakiin godhe immoo laayikii godhaa, sabskiraayib godhaa. Waliin barana waliin guddannan isiniin jedhaa baay'een isin